Oromo Studies has no custody. We don't know who is responsible for Oromo Studies. Ethiopia doesn't like Oromo Studies. The Oromia government never became the owner of Oromo Studies, and therefore Oromo Studies is scattered, confused, and is in utter disorder. But we'll try to make some kind of sense out of this disorder. Let's begin with presenting Oromo cosmology. Most of you might have heard, and I have repeatedly presented this material, so I will roughly run through it. Here what you see is what Oromos call to be the origin or the beginning of the Oromo as a people. Umen walabu bate jedha Oromoon. Umen walabu bate. Dhageessanii beektu waan kana nomoo anatti jedha. Dhageessanii namni beektame harka kaasaa uumee walaabuu baate Oromoo jedhu takkaan dhageenye. Yeah, the present generation has no idea of where it comes from. So, but this is what I used to hear about and what I worked on for almost 50 years now. Ume walabu bate ogajani warri Ethiopia of Injadu, the Ethiopians who've been writing on Oromo culture and history, assumed that Walambu is the river in Bale. You know, there is a lake or a pond, whatever, a water body in Bale. So they said that Oromos emerged out of Walabu in Bale. That's a lie. That's not true. Walabu is not a name of a river. It's not according to the Oromo. Oto hom tuyuhin umamin oto hom tuyuhin jirre. Oto waqi lafaaf waqa kanan uumin dura bishaan ture. Bishaan kun bakka lamatti baha. Bishaan gubbaaf bishaan goodaa jedhama. Akka kanatti ka Oromoon bishaan gubbaa bishaan goodaa jechaani yeroos lafi hin jiru bishaanuma malee. Bishaan gubbaa bishaan goodaati. Bishaan gubbaa bishaan goodaa kun walumatti walaabuu jedhama. እዚህ ጋር ለምን አታረግልኝም? ጋይችን እና ዋቂ ኦጋ ዋኡሙ ጨልቀቤ. The first act of creation was dividing the upper water into 3 and the lower water into 2. Bishaan gubbaa keessa waan sadii uume. Amain samii Arabi. Samii dhumaan samaa ijaanii. So tokkoffaan qoolloo argitan kana. Lammaffaan urjii ji'aa fi aduu waan qoolloo kanatti galu. Sadaffaan bishaanuma. So bishaan gubbaa keessa waan sadiitu bahe. Bishaani qaama qoolloo kanatti kan galuu fi qoolloo sanaa jechaadha. Bishaan goodaa keessa immoo lafa gogaadhaa fi bishaan addaan baase.
amma kan gubbaa sadii ka gadii lama walitti meeqa? 5. Oromoon kanaan yaayyaa 5 jedha. Egaa amma waan lama argine, walaabuun argine, walaabu kun bishaan gubbaa bishaan goodaati. Lammaffaan first act of creation waan 3 bishaan gubbaa keessa, waan 2 bishaan goodaa keessaati. Amma yaayyaa 5 seerri yaayyaa 5 kuni yaayyaa 5 jechaan if you translate it into English, it simply translates the 5 fundament. It's like the ground plan for Oromo cultural universe. So Oromo, when they build a house, usually Oromo houses are round and they divide into 2. One part, as you can see there, DCE are 3, and then the other part is AB, they are 2. Replicating the creation myth. Look, yaayyaa 5 jenne misli sila gubbaan bishaan gubbaa bakka 3tti baay'ee miti, bishaan goodaa bakka 2tti baay'ee jenne miti, walitti 5 ta'e miti. Manas yeroo ijaaruu dhiibuu lameen, dhiibuu jechaan diini lafa ijoolleen durbaa hin heerumin bultuudha. In lafa ijoolleen dhiiraa hin heerumin hin fuudhin bulani. Siin immoo lafa abbaa warraa diinqa abbaa warraatiif haadha warraati. So garri tokko 3, garri tokko 2. Maal godhaa jira? It's replicating the creation myth jechuudhaaf. Yoggaa mana ijaaruu irra guutuu manaa utubaatu jira. Utubaan kun immoo maal jedhanii afaan Oromootiin qaysa jedhanii waraaji jedhu afaan Amaaraatiin. Waraajiin isaa kun 5. Jaliitoon qaysi maru kun immoo asii gadi warri major jaliitos are 5. Gidduu qaqalloon kan galan jiru garuu 5. Kunis seerum guutuu manaa seeruma yaayyaa 5niitiin ijaara jechaadha. Oromoon horii horata. Horiin inni horatus bakka 2tti ba'a. Gami tokko qeenca yookiin qeensa, horii qeensaatii fi horii kotteeti. Horiin qeensaa loonii, hoolaadhaaf re'eedha. Horiin kottee fardaaf harreedha. Gaangoon itti lakkaawwamtu maaliif gaangoon seera fardaatiin bishaan dhugdi, kophaatti seera hin qabdu. Na Oromoon simbira beektumti waan qilleensatti galu kana bakka 5tti isaaniinis gam tokko warri allaattii qilleensaa jechaan allaattii qilleensaa beektumti risaa. Birds of the upper sky, birds of allaattii raqaa warri gidduu jiran kun immoo allaattii raqaa jedhamu. Warra akka domboo, warra akka baabboo allanaa, warra akka gogocoroo, warri kun warra scavengers jedhamanidha. Gajjallaatti immoo birds of the lower sky jechaan shimbirreedha, shimbira didhiqaa kan. So qilleensa keessa meeqa jira? 3. Lafarra immoo birds of land, lafarra warri jiraatan warri hin barreefne akka guchii, warri akka maal jedhaniini haadha gaayyee, warri yeroo baay'ee hin barreefne jiru, isaan immoo warra lafa gogaarra jiraatan. Then daakiyyee nama Amaarichaadha. Daakuu jechaadha, bishaan daakuu jechaadha. Daakiyyee jechaan daakuu irraa dhufa. Warri faranjiis daak waan jedhaniifi
achirraa fuudhee Oromoon jedhu garuu daakuu bishaan daakuu irraa dhufa wantichi. Qubtummi Oromoon qubatus bakka shanitti ba'a. Barii aantuudhaa fi boroo aanaa. Amma inni bareentu Booranaa jedhan kuni bareentu Boorana miti, barii aantuudhaaf boroo aanaadha. Lafa Oromoo Waaqayyo gaafuma uumuyyuu bakka lamatti tarsaase. Isa amma Great Rift Valley jedhan bakka lamatti tarsa'eeti Oromoon akka gadaatti yeroo qubatu gammi aduun lixu kun west ni jennu kuni yookiin boroo aana kan jennu kuni raayyaa Aseebuu gadaa of danda'e. By the way, Walloo wanni jedhamu hin jiru hamma bara Minilik yookiin bara Haile Sillaaseetti Walloo jedhamee kifila hagar wanni jedhamu hin jiru. Gadaan Walloon keessa jiru kan raayyaa Aseebooti. Red Sea ka'ee hamma daarii Beejaatti raayyaa Aseebuu jedhama. Gadaa territorii tokko sun. Kan ittaanu gadaa territorii Maccaatuu lama jedhamudha. Maccaatuu lama kuni Wallaggaa, Shawaadhaa fi Jimmaa fi Lubbaaboor walumatti Maccaatuu lama gadaa territorii tokko. Godammoo kan jiru Sabboogona kan jedhamu gadaan Sabboogona har'a Boorana jedhaniin kuni warri kun Rift Valley gama gara Boroo warra jiranidhu. Kana sadan isaaniiyyuu boroo aanaa jedhamu yookiin Boorana jedhamu. Boorana jechuun maqaa gosaa miti, directionii lafaati. Rift Valley irraa gara Boroo jechaadha. Barii aantuu jechuun karaa barii warra jiru, isaan immoo Siikoo Mandoo Arsii Baaleedha. Ituu Humbanna warra jedhaman immoo Southern Walloo qabatee hamma dhufee Harargee kana hunda gahutti. Kanaaf barii aantuu meeqa? Lama. Barii aantuun lama. Boroo aanaa meeqa? Argitanii amma kunis creation mythuma sila jennee seera uumamaa sana seera yaayyaa shananii follow godhee qubataa jechaadha. Amma kana booddee Waaqayyo first act of creation jenne malee kanaanii kan inni uumee fixee ayyaana 27. Amma warri kiristaanaatiif warri Islaamaa Waaqayyo guyyaa jahatti waa uume guyyaa torbaffaa boqotee waan akkana jedhanii dubbata. Kan Oromoo akkana miti hin jarjaru Waaqi Oromoo. Guyyaa 27. Guyyaan 27 kuniyyuu bakka sadiitti ba'a. Warri ayyaana tokko amma waan Waaqayyo uume caaraa, sorsa, arba, gardaaduma, gidaadaa, ruuda, algaajima, walla, lumaasaa, rubruma, sonsa ayyaanni tokkoon kun 11 isaan. Guyyaa 11 waan 11 yoggaa uumu guyyaa tokkotti fudhate. Warri guyyaa lamatti fudhate immoo jira. Isaan immoo areerii duraaf areerii balloo, adulaa duraaf adulaa balloo, bitaa qaraaf bitaa ballaa, basaa qaraaf basaa ballaa, maganeetti jaaraaf maganeetti birritti guyyaa lama waan guyyaa sana inni uume guyyaa lamatti fudhate. Inni sadaffaan guyyaa sadi waan itti fudhatetu jira. So salbaan duraa, salbaan ballaa, salbaan dullacha waan lama guyyaa sadi itti fudhate. Garba duraa, garba ballaa, garba dullacha. So guyyaa sadi itti fudhate wanni Waaqayyo uume yeroo san. So
kana hunda isaa yoo walitti edaatan meeqa ta'a? 27 ta'a. Wanni 27 kuni waan interestingidha. Maaliif Oromoo biratti 27 jechaan waan sagaliiti. Sagal lakkoobsa sagal jedhu kana hin irraanfatina. Maaliif namni waa'ee sagalii hin beekne aadaa Oromoo beekuu hin danda'u. Namni waa'ee sagal tokkoffaa namni lakkoobsa hin beekne waa'ee gadaa beekuu hin danda'u. Gadaa jechuun waa'ee lakkoobsaati. Gadaa dura lakkoobsatu jira. Namni waa'ee lakkoobsaa hin beekne waa'ee gadaa beekuu hin danda'u. Guyyaa 27 irratti ayyaana bitaa qaraa jedhamu waaqi nama hin uumne bishaan goodaa keessaatu wanni waaqayyo iyyuu hin argin tokko bishaan keessaa bahe uumee walaabuu baate namatu achi keessaa bahe. Namicha achi keessaa bahe namicha jenna malee namichi sun dhiiras miti dubartiis miti yeroo dura bahe horoo jedhama. Waaqayyotu mil'ate hoggaanni garagalee mil'atee ilaalu waan inni uumin wayitachi jaaja. Inna mil'uu waaqaatiinitu bakka lamatti bahee jedha Oromoon. Horoo dhumatu mil'uu waaqaatiin bakka lamatti bahee gami tokko horoo gami tokko hortuu ta'ee. Inni amma warri kiristaanaaf islaamaa Adam and Eve jedhanii odeessan kun by the way creation meeting kun kiristaanaaf islaama dura ture quba qabaadhaa. Asirraa fuudhan because this is the culture of ancient Egypt. Uummanni kun Kuushi. Amma booddee isinittan agarsiisa hin dubbiftan maal godhu hin dubbiftan malee matsaafa kana irratti iddoo baay'eetti ripiitii godhee himeera. Namni hin dubbifne hin bilisoomu kana quba qabaadhaa. So bilisummaa dhabnee maal hin dubbiftan yoo ta'e akkamitti bilisoomta? Dubbisuu jechuudha. Bilisummaa jechuun dubbisuu katabuuf dubbisuu danda'u jechaadha. Kan keenya garuu abaarsa fakkaata. So guyyaa 27 irratti namatu uumamee too hin taane bishaan goodaa keessaa bahee jedhan. Amma eega kana hundaa dubbanne booddee Oromoon torbaniif egaa waa'ee guyyaa haasofne amma waa'ee guyyaa yayya bashannanii haasofne waa'ee ayyaana 27 haasofne waa'ee torbanii immoo haasofne fullaasa maakula moggisa sabbaaqa libaasa daraara mardida jechaan maqaa torbaniiti. Hardam beeynu nurkaa gataniiti qibxata wuxataa ciccata waan mataa miilan qabne haasawu. This is ancient. This is part of the Gada system. Maqabaasa torban jennu kun maqaa torbaniiti. Maqaa torbaniiti. Utuu namni jiraate qibxata ciccata jedhuu dhiisanii sanyomaaf sanyoo dhiisanii isa kana adoptii godhuutu irra ture maqaa torbaan kan. Maqabaasa torbaan jedhamu kun maqaa torbaniitiif. Amma maqabaasi torbaan kuni gadaa wajjin adeema. Gadaan gogeessa 5 qaba. Amma asitti kan argitan kuni A, B, C, D, E kuni gogeessa jedhama. Gogeessi kun tokkoon isaa abbaa gadaa qaba. Gogeessi 5 kun abbaa gadaa qaba. Gadaan garuu 5 maru. Gadaan 5 maqabaasa torbaan kanan nanna maqaa torbanii silesiniin jedheen nanna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 torba gaheeti mardida maruu dida. Mardida jechaan sila sin agarsiisa. Dhuma isaa kana mardida jedhamiti maruu didaa jechaadha gadaan.
maqabaasa torbaan sanan waggaa saddeetiin si'a torba mareetu maruu dida. Yeroo maruu didu tokkotti deebi'a, fullaasatti deebi'a. Amma fullaasaa immoo maakulaa, moggisaa, sabbaaqaa, dibaasaa, daraara ga'eeti. Eega daraaree booddee immoo maruu dida tokkotti deebi'a. Naa inni asirratti argitan torba lakkaa'u kuni mara gadaan maqabaasa keessa maruudha. Maqabaasaan gadaan yeroo gadaan shanan maqabaasaan mara torbaan sanan maraa jechaadha. Mee amma torba meeqa jalatti kan inni dhufe? Bii jalatti miti. Hammanni bii jalatti deebi'utti yoo adeemtan gubbaadhaa qabee mee laqa tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal gaheetu maruu dida. Dubbii sagalii kana hin irraanfatina. Sagliitu maree gadaan maruu dida, mardida, maruu didaa jechaadha. Kan maruu dide kuni waggaa meeqatti? Tokko qabee hamma lamaatti waggaa 8, lamaa qabee hamma 3tti waggaa 8, 3 qabee hamma 4tti waggaa 8, 4 qabee hamma 5tti waggaa 8, 5 qabee hamma 6tti waggaa 8, 6 qabee hamma 7tti waggaa 8 onnaa jennee isa gidduu jiru yoo lakkooftan 1, 2, 3, 4, 5. 5 si'a 8 meeqa ta'a? 40. So jahaaf tokko gidduu argitu achirraa laala ka duraa san jaha ilma tokkooti, 4 ilma jahaati, 2 ilma 4ti, 7 ilma 2ti, 5 ilma 7ti, 3 ilma 5ti, 1 ilma 3ti. Deebi'eetu jaha ilma tokko hamma ta'utti abbaa ilma gadaan abbaa ilmaa jedhan sun waggaa 40 naanna'u tokko qabee hamma jahaatti abbaa fi ilma jarri tokko jaha walii abbaa fi ilma 4 fi 2 walii abbaa fi ilma 7 fi 5 walii abbaa fi ilma 3 fi 1 walii abbaa ilma jahaaf amma deebi'ee tokkotu dhufa garuu sagal gahee dhaabbata. Sagal gaheetu mardida ta'a maqabaasi maruu didaa jechaadha gadaan. Amma yoo tokkoof jaha gidduu waggaa 40 jiraate tokko qabee hamma jahaatti irraan gadee sana yoo laaltan waggaa meeqa jira? 4 si'a 40 si'a 9. 40 si'a 9 jechuun meeqa? Waggaa 360. Waggaa 360 yoo 360 kana 3 meeqa? 9 meeqa? 9. So 9lumatti deebi'a. Wanni hundumtuu 9lumatti deebi'a. Ila sagal si'a 2 meeqa? 10. Sagal si'a 2 meeqa? Tokko 8. Sagal si'a 3 2 7. Sagal si'a 4 3 6. Kuni hamma infinitiitti 9lumatti deebi'a. Na waanuma kara deemtuun haasoftu miti. Wanni kun waan hubatanii ilaalanii baraniidha gadaa jechuun. So yoo dura waa'ee lakkoobsaa. Lakkoobsa jechuun ayyaana jechuudha qoba qabaadhaa. Amma sila ayyaana 27 jenne miti. Yaayyaa 5 jenne miti. Waaqa tokkicha jenne miti. Walaabu bishaan gubbaa bishaan goodaati 2 jenne miti. Waa'ee lakkoobsaati. Mathematical aspect of the gada namni hin beekne waa'ee gadaa haasa'uu hin qabu.
Waggaa 360 gadaan hin jaatame. Gadaan hin jaatame jechaan gadaa abbaa 40 gadaa maruu kanatu si'a 9 naanna'ee jechaadha. Waggaa 360tti gadaan hin jaatamu. Deebisanii haaraa yayyabu malee gadaan calluma hidheetti hin fufuu jechaadha. Yoo akkas ta'e kun yoo 61 ta'e hamma har'aatti Oromoon 60 meeqa dabarse? Gadaa 60 meeqa dabarse jennee waggaa gaafannee gadaan Booranaa 1991 irratti 60. Gadaan Booranaa bara wayyaaneen dhuftee dargii asii ariite 60. Amma gadaan hin jiru gadaan 60. Kan Booranaa 60, kan Raayyaas 60, kan kuni gadaan si'a 9 360 si'a 9 mareetu gadaan inni kun haaraatu gadaan inni reformed ta'uutu irra jira malee akka duriitti itti fufuu hin danda'u. So kan Booranaa hin jaatame godaa calqabname na kan Xayaa hin jaatame kan Ixoosaa hin jaatame kan Muunyoo hin jaatame kan Suuftuu hin jaatame kan Ittachaa hin jaatame kan Maadillee hin jaatame kan Abroobji hin jaatame kan Wardaay hin jaatame kan Booranaa the most recently 1991 dha jaatame. Waggaa 27 wayyaaneen silxaanarra ture transitionidha malee gadaan jaatameera. Wayyaaneen kanin kuni by the way kun Arushaatti hoggaa peeparii dhiyeessine wayyaaneen waggaa 27 turaa jennee already documentii goone nutti kolfan. Warri kun xonqolaa himaa jiru jedhanii nuyi xonqolaan himne waan Dabbasaa Guyyoo jedhe himne. Waggaa 27 duwwaadha tura wayyaaneenii kan jedhe Dabbasaa Guyyooti. Dabbasaa Guyyoo ajjeesanii quba qabaadhaa. Beekaa Oromoo hin ajjeesu. Jabaa Oromoo hin hidhu. Kanuma argaa guddanne kanuma argaa dhageettiin Oromollee. Eega gadaan amma keessa jirru Xayaadhaa qabee hamma Booranaatti waggaa 360 si'a 9 maree mee waggaa 360 multiply godhaa. Eega dhufu 2,800 wayi dhufa. So history'n Oromoo utuu gadaa bidirdoqqee ittiin dabalin iyyuu waggaa 2,800 lakkaawa. That's the depth of Oromo history. History kee alagaatu sitti mamiti situ himata yoo beekte yoo nama taate. Oromooni konseptii developmentii qaba. Limaata jedhu miti limaatii miti misooma miti development jechuun finna jedha Oromoon. Namni Arsii jira as keessa. Oromooni warri kan Tuulamaa kun finna hoggaa jedha maalii kaansaa? Mucaa reefuu dhalatu impruyoo jechaadha. Kernel jechaadha. The dynamic kernel jechaadha. That which develops jechaadha. Kan guddatu sana jechaadha. So development is stage adda addaa qaba. Na guddina qaba, gabbina qaba, bal'ina qaba, badhaadha qaba, hormaata qaba, dagaaga qaba, dagahora qaba. Achi immoo finnatti deebi'a. Achi immoo decline godha sagliititti mara. Sagliin itti maree yoo finni duraa finna dansaa ture
inni itti aanuuf inna hamaa ta'uu danda'a. Deebi'ee immoo saayikilii isaa cufaa jechaadha. Egaa kana categories ama yaada importantii ta'anii Oromoon jiruu jedha. Jiruu jechuu beektu miti. Jiruu jechaani Harargeen dalagaa fa'aa warra jedhan jiruu hojii leebar jechaadha. Nama jechaan leebar nama godhuudha jechaadha. Nama yaaduu danda'uudha jechaadha. Nama yaaduu danda'utu hojii hojjeta. Namni yaaduu hin dandeenye harree yaaduu hin danda'u kanaaf hojiin hojjetu marga dheeda. Sa'a jechaan jabbii, nama jechaan qalbii. Akkas jedhamti Oromoon qalbiidha. Nama jechaan foon ijaan arginu kana miti. Inni tashakkaamii na'u veeyikaliidha. Nama jechaan qalbii sana, beekumsa sana, yaada sana. Amma maal jedhu? Amma aadaan keenya badee bar maaliifi dura Amaariyaadhaan yaaddanii afaan Oromootiin dubbattu. Amma warruma miidiyaa kana ilaalaa yoo qaalii tokko afaan Oromootiin wallaalanii ምን በል yookiin lafuma isgiingo በአማርኛ ምን ይባላል jedhanii wal gaafatu. Afaan Oromoo dhaxxanii baadiyyaadhaa explainii gootanii jaarsa gaafatanii beeytu. Waan akkanaatiin maal jedha Oromoon jedhanii riisarchii gochuun jira. Abbaan qabu. Aadaan kun abbaan qabu. Uummanni kun abbaan qabu. Biyyi kun abbaan qabu. Oromiyaa kanatu abbaa qabaachuu qaba. Abbaa beekumsa qabu qabaachuu qaba. Na jiruu concepting jedhu it's the basis of human life. Jiruu. Oromoon immoo jireenya hin jiru yoo jiruun jiraate malee kanaaf Oromoon kan inni jiruu jireenya jedhu. Jiruu jireenya. Na conceptiidha warri kun important categories. Jiruu jireenya, gadaa, jaatama, ayyaana, saglii, Oromummaa, uumaa, finna, horo. Warri kun words miti. They are categories. They are important key concepts in Oromo culture.